Yooyaa akkam jirtu daawwattoota qophii gaddisa badurii OMN irratti baga nagaan dhuftan isaniin jenna. Qophii keenyaadhaa keessatti waa'ee ibsa koree hojii raawwachiiftuu adduwaawii yookaan adda dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa EPRDF ibsa kaleessa isaan kennan irratti mari'achuuf deemna. Marii keenya har'aa irratti kan waliin jiran Hussein Turaa Finland irraa, Dr. Tafarii Xaafaa US irraa akkasumas Xababu Simee US irraa waliin jirani. Keessummoota keenya welcome to the show. Duraan dursine saniin jenna. Qabxiileen har'a irratti dubbachuuf deemnu akkuma ammaantan jedhe waa'ee ibsa koree hojii raawwachiiftuu adduwaawii kana taha maal jechuudha, qabxiileen achi keessatti ibsaman maal fakkaatu, maaltu maal jedhuuf taha, akkamiif pilaanii akkamii qabanii, akkasumas qajeelfama gara fuuldura jedhaniitii qabxiilee 8 bakka kaa'an qabanii waan kan cuuf kaafnetiin waliin marachuuf deemna. Nu hordofaa isaniin jenna. Keessummoota keenya akkuma onan jedhee baga nagaan dhuftan isaniin jedha. Mee Hussein Turaa siinan jalqaba. Ibsa koree hojii raawwachiiftuun adduwaaween baase kanarratti akkamiin ilaaltateen? Hubannoon kan kee maal fakkaata? Your reflection kanaan jalqabnu mee? Ayyee galatoomi Girmaa. Ibsichi waan haaraa of keessaa hin qabu. Waanuma isin dura beeynu sana wayyaaneen irra deebitee bifa addawaawiitiin maqaa addawaawiitiin labsite. Ibsi kun keessa isaa qabiyyee isaa yoo ilaaltu ibsa wayyaaneen walgahii isii dhiyoo kana geggeessite wayita xumurtu baafatte sanaan wal fakkaata. Wanti isaan irratti xiyyeeffatanii ibsa kana baasan waa lama irratti. Tokkoffaan itti gaafatamummaa fudhachuu dhaburraa waan uummanni gaafatu fudhachuu dhaburraa fi olaantummaa wayyaanee sana mirkaneessanii deemuudhaaf kan barbaadan ta'uu agarsiisa. Inni lammaffaa immoo qaamolee jijjiiramaa fi ilaalchota jijjiiramaa addawaawii keessatti uumamuu jalqaban rukutuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa godhanii kan as ba'an ta'uu agarsiisa jechuudha. Ibsa kana yeroo dubbisu wantoota isaan irratti xiyyeeffatan keessattuu kan wantoota lamaan kanniin tokko status quo waan dura ture sana itti fufsiisuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii agarsiisu. Lammaffaa immoo qaamota jijjiiramaa fi ilaalchota jijjiiramaa kan OPDO fi yaadaniin dhufan dha'uu irratti akka xiyyeeffatan wantoonni agarsiisan hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti isaan uummata kana ittiin qabanii seeraa fi heerri yaada keessa osoo hin galin maqaa paartiitiin amanamummaa paartiitiin jechuudha. Dimokiraatik seentiraalizim waan jedhu sanaan wayyaanee olaantummaa isii kan itti mirkaneessan cimsanii hojiirra akka oolchan murtaa'uu isaati ibsicha irratti kaa'amee ka jiru. Kana malees ilaalchi olaantummaa wayyaanee biyya san keessa jira jedhu ilaalcha dogongoraati. Ilaalchi kun sirraa'uu akka qabuu fi namoonni ilaalcha kana qabanis dhiisuu akka qaban lafa kaa'a. Inni sadaffaa immoo hariiroo uummata Amaaraa fi uummata Oromoo jidduutti dhufaa deemaa jiru kana bifa hin taane ilaalan jechuudha. Marii albaa gudinyit jedhaniit hariiroon kun dursee kan miidhu uummatuma Oromootiif uummata Amaaraa akka ta'ee fi paartilee lamaan walitti dhufeenya kana uumaa jiran OPDO fi BADN akka ta'e ifatti kaa'ee kana ammoo duubatti deebisuudhaaf akka isaan jedhanitti ofirraa qolachuudhaaf ibsa kana keessatti kaa'amee jira jechuudha. Inni biraa immoo garee jijjiiramaa kana hizbanyaa yookaan ammoo afaan Ingiliffaatiin populist ka jennu kana itti maxxansuudhaan isaan dha'uudhaaf akka deemu ibsicha keessatti kaa'amee jira jechuudha. Waadaa sobaatiin uummata warri kakaasanii jaalatamummaa uummata irraa argachuuf yaalan akka jiran kaayaa. Inni kun ammoo eenyuuf dubbatame jennee yoo ilaallu garee obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatii fi
obbo Gadduu Andaargaachoo pirezidaantii naannoo Amaaraa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kana malees qabsoo uummata Oromoo amma geggeessaa jiru waggaa 2 amma lafarra jiru kana humnaan ugguruudhaaf kan murteessan ta'uu isaa ibsicha keessatti kaa'amee jira. Raayyaan ittisa biyyaa asiin dura maqaa nagaa buusutiin uummata keenya fixaa akka ture, goolii uumaa akka ture, gaheen isaa olaanaadha jedhanii ifaan ifatti galateeffatanii jiru jechuudha. Ibsa kana keessatti of duraafis raayyaa ittisa biyyaa kana fayyadamanii biyya qabachuu akka barbaadan, uummata keenyarraan miidhaa gahuu akka fedhan, olaantummaa wayyaanee kabachiisuu akka barbaadan ibsicha keessatti taa'ee jira jechuudha. Kana malees miidiyaan OBN fi miidiyaan naannoo Amaaraas dhiyoo kana sagalee uummataa dhageeffachuu jalqaburraa akka ka'e maqaa miidiyaan nagaya booressuu irratti hirmaatan jedhuun OBNs dha'uuf akka deeman hubadhee jira. Walumaa galatti ibsichi kun keessattuu humna fayyadamuudhaaf wayyaanee murteessuu isaa kan ibsu raayyaa ittisa biyyaa bardeen gaddaa obbo Muttaar Kadiir sadarkaa OPDOtti galateeffate san har'a sadarkaa Addawaawititti galateeffatanii ammas raayyaa ittisa biyyaa kana fayyadamanii uummata keenyaan rakkoo ga'uu gabrummaa dura nutti fe'an uummata keenyarraan tursiisuuf akka fedhii qaban ifaan ifatti kaayanii jiru jechuudha. Karaa biraatiin yoo ilaalte maddi rakkoo kanaa maali? Wanti rakkoo siyaasaa biyya san keessatti uume maali waan jedhu irratti qajeellaan deebii kennuuf yaalan jechuudha. Wanti isaan jedhan tokko rakkoon bulchiinsa gaarii ni jira jedhaniit wama asiin dura jechaa turan sana irra deebi'u. Lammaffaa immoo rakkoo bulchiinsaa kanatti dabalee dadhabina bulchitootaati, dadhabina hooggantoota mootummaati jedhaniit kanas jallisaniiti garee jijjiiramaa kana dha'uudhaaf deeman jechuudha. Garee jijjiiramaa kanatu rakkoo uume obbo Lammaa Magarsaa fa'aa fi obbo Gadduu Andaargaachoo kana fa'aatu rakkoo uume waan jedhu ergaa sana dabarsuuf yaalan. Rakkoon bulchiinsaa, rakkoon hooggansaa akka jiru beekamaadha. Keessattuu muummichi ministeeraa aangoo heeraan kennamteef itti fayyadamee hojjetaa akka hin jirre maqamaaf akka achi taa'u beekamaadha. Garuu muummicha ministeeraa kana osoo hin ta'in kan irratti xiyyeeffatame namoota amma addawaawii keessaan mirgi uummataa eeggamuu qaba jedhaniit at least jechaanillee ta'u rakkoo uummataa sana amananii uummataaf qabsaa'uudhaaf as bayan kana dha'uuf akka deemuun hubadhe. Hedduu galatoomi Hussein, hedduu galatoomi. Dr. Tafarii mee gara kan keetiittan dhufa. Akkuma Hussein illee dubbachuuf yaale ibsi kuni nama hedduu mufachiise, nama hedduutu mufaatii irra qaba. Qabiyyee isaatiin kan ka'e jechuudha. Mee waa'ee qabiyyee isaa kanarratti marii keenya itti hafuufnu maa mufate namni? Maal qabxiileen uummata mufachiisan kun inni ibsaa ejjennoo san keessaa kanneen mee akka yaada kan keetiitti Dr. Tafarii. Hayyee egaa as keessatti wanti ilaaluu qabnu duraan dursee kontekstii isaa ilaaluudha. Kontekstii isaa kan laallu amma mariin suni kan gaggeeffame rakkoon amma jira jedhameeti. Rakkoon biyyattiin rakkoo keessatti rakkoon nageenyaa jira, rakkoon diinagdee jira, rakkoon siyaasaa jira. Rakkoo kana hundumaayyuu furmaata laachuudhaaf jedhamee walgahii guyyaa 18 geggeessan. Amma walgahii kana gaafa geggeessan hunduu ajandaa qabatee dhaqa. Hunduu anis kanan fedha, anis kanan fedhaadha. Booddeerra fedhiin dhaabbilee arfanii kana walitti qabanii mari'atanii wal qeeqanii walirraa baranii cuunfanii ummataaf dhiyeessu jechuudha. Kana keessatti bal'inaan gaafa laallee jennu fakkeenyaa fi rakkoodhuma biyyattii isaanii fedhii ummata biyyattii isaanii gaafa laallee jennee gara ideoloojii kanaan yaa ilaallu. Staatiskoon kuni jira, yeroon amma keessa jirru kuni jira. Inni kuni dafee akka jijjiiramu.
xinnuma akka jijjiiramu warri barbaadu jiru. Jijjiirama jechuudha. Warri immoo liberaal jennuun waan baay'een jijjiiramanii garuu wanti immoo bu'uura ta'an akka ta'an warri barbaadan jiru. Isa jechuun fakkeenyaaf heerri mootummaa biyyattii sanaa jira, federaalizimiin jira, garuu federaalizimii san keessatti heera mootummaa biyyattii san keessa ta'uudhaan garuu jijjiirama bal'aa hawaasa hunduma jijjiiruu fiduu qabnaa jedhanii warri kaan jiru. Isaan kun garee OPDO baay'ee jechuu dandeessa. Isaaniin ala immoo biyya alaasaa jiraatanii biyya keessa guutumaan guututti raadikaal cheenjii barbaachisa. Heerri mootummaa sunis hin barbaachisu. Biyyattiin dhaabni achi jiru dhaabni siyaasaa biyya san jiru rakkoo kana hiikoo kennuu waan hin dandeenyeef guutumaan guututti waan haaraa raadikaal kan ta'e barbaadne warri jedhan jiru. Egaa isaan kunis muraasa baay'ee miti jedheetanii amananii warri baay'een warra liiberaalii san keessa jiru. Warri xinnoo immoo warri konsarvaatiif jennuun jiru achi keessatti jijjiiramumti xinnoo haa jiraatu. Diddibaniituma jijjiiramoo argisiisanii akka bira darbu warri barbaadan. Ija kanan yoo ilaallu waan kana jechuudha ibsa ejjennoo isaanii kana ispeektiramii kana keessayyuu hin jiru. Eessatti nu fudhata kuni warra ri'aakshinariitti nu fudhata. Ri'aakshinari jechuun staatiskoon kuni jira rakkoon amma uumame kuni formaata kan argatu yoo kaleessatti deebineedha. Kan jedhu akka kootti hubannoo kootti jechuudha wanti kun. Isaan kun maalidha inni? Akkamitti kaleessatti deebinaan jedhu kana ibsa kan jedhuu fi waan uummata mufachiise kanatti walumaa galatti deebi'a. Egaa tokko jalqabumaa jalqabee irra deddeebi'ee yeroo 5-6 kan dubbatu rakkoo kana kan uume koree raawwachiistuu jiddu gala adawaawiitii jedha. Kana jechuuni rakkoo kana kan uumamuu danda'e nuti duraan dursinee rakkoon hin uumama jenne. Rakkoon kun karaa isaan akka jedhanitti guddina keenyatu kana fide. Guddinni beezikaalii rakkoo fiduu danda'a. Garuu rakkoo akkasii miti kan fidu. Guddinni rakkoon inni fidu maalidha inni? Namni tokko yeroo guddate fakkeenyaaf magaalli tokko yoo guddachaa industiriin itti baay'achaa deemu leebarii dhabuu danda'a. Leebarii dhabe jechuun rakkoodha. Garuu guddinatu waan sana fide. Kuni garuu nuti an arginu unemploymentiin bakka parsantii 40-50 ol ta'etti guddinni jira jenneen amanna. Sila unemploymentiin akkas hin bal'atu jechuudha. Infleeshiniin akkas bal'ate kun ikonomiin dubbachaadha. Diinagdee. Infleeshiniin akkasitti waaqa gahaa jiru kun waan biyyattiin guddatteef miti. Manii divaaleeshiniin akkasii kun waan biyyattiin guddatteef miti. Amma maastarsii qabattee PhD qabattee barii hojii barbaadu maaloo na qaxaraa jettee bakka deemtudha. Egaa walumaa galatti rakkoon kun jira. Rakkoo kana kan uume guddina diinagdee otoo hin ta'in rakkinni diinagdee biyyattiin guddachuu dhabuu isheeti. Haala barbaadamuun akka barbaadamuun jechuudha. Hundaafuu maal jedha kaa ofitti fudhateeti nuti kana dursinee yaadnee bira ga'uu qabna. Kanaaf amma rakkoo uummataa kana dhiisetti uummanni rakkoon qaba kan jedhu kana dhiisetti ati maaliif rakkoo kana argitee rakkoon kee kana jettee uummata amansiistee hin gaggeessiniidha amma. Kuni akka Hussein jedhetti dimokiraatik seentaraalizimii kana qaba. Maaliif yeroo hundumaayyuu ilaalcha warra gara bitaatti goru kana leftist jennu kanarraa wanti maddu yeruma hundaayyuu gaggeessaa jechuun beekadha. Gaggeessaa jechuun waan hunda kan tilmaamu darbees kan ilaalu. Kanaafiyyuu inni dura laalee xiinxalee akka isaan jedhanitti isuma keessa afaan Oromoonis afaan Amaaraanis laala maleeyyet matantan maftee mastat jedhudha kan inni kaa'u gaggeessaa jechuudha. Gaggeessaa jechuun kan adda baasu, kan xiinxalu, kan immoo furmaata kennuuf jechuudha. Kanaafuu gaggeessaan akkasii kun dimokiraatik seentaraalizimii kana keessaa ba'a. Kanaafiyyuu ammallee rakkoo kana keessaa kan ba'uu dandeenyu yoo akka rakkoon kun otoon uumamin turretti gaafa deebineedha. Kanaafiyyuu duubatti deebinee akka ammaa otoon ta'in akka duriitti yaaduu qabnaadha. Akka duriitti wajjiniin taa'uu qabnaadha. Kanaafi rakkoon kun egaa guutumaan guututti maalinni waan hedduu eeggannee waan xannoo irraa arganne.
Waan yookiin duwwaa irraa arganne. Kanaafiyyuu uummanni mufateera kanarratti waan baay'ee jijjiirama baay'ee otoo eegu waan tokko otoo hin argin dhufuudhaani zeeroo geem taphachaa ba'anii kanaan as dhufuu isaaniitiin uummanni baay'ee gadda. Lammaffaa jechoonni tokko jiru. Amma keessan warri egaa achirratti hirmaatan garee OPDO maaliin kan hin jedhamne jedhanii fakkeenyaaf amma mootummaa jechuun loltuu uummata ajjeesaa ture, uummata qabaa ture, uummata hidhaa ture jechuudha. Akka barbaadanitti sitti taphachaa turan an mataa kootiin ragaadha kanaafi achi keessatti waan isaan nama godhanii fi akkamitti isaan akka tiriitsi godhanii maaliif akkasii hidhan, maaliif si dhiitan, maaliif torcha akkasii godhan kana hundaa personal story qabna. Kana hundaa galateeffachaa ture afaan Amaaratiin. Afaan Oromoo gaafa laalteettu garuu sanu keessa hin jiru. Keessaa haqanii jiru. Kuni garaagarummaa jiru sitti agarsiisa. Ta'us jalqaba kan ba'e kan afaan Amaaraa waan ta'eef nama baay'eetu mufate kanatti. Maaliif waan kuni godhamuu hin qabu ture. Jedhamuu hin qabu ture. Sadaffaa dhimma Oroo Amaaraa. Dhimma Oroo Amaaraa kanarratti afaan Amaaraatiin maal jedhaa? Marii yeleella gudinyi. Kana jechuun walitti dhufeenya jechuun walitti dhufeenya sababa hin qabne yookiin sababa amansiisaa hin qabne jennee hiikuu dandeenya. Ati nama wajjin naannoo tokko bulchita. Naannoon Oromiyaa jechuun naannoo tokko uummata miliyoona 30-40 uummata qabudha. Mataa isaatiin immoo saba. Saba jechuun sabni tokko saba yoo ta'e biyyaa gaditti garuu kaadhimamaa biyya ta'uuti jedha warri sabboonummaa kana laalan. It is a candidate to be a country and it is a nation. Nationiin dhimma ofiitis dhimma hedduu irratti murteeffachuu danda'a. Kanaaf mootummaa seera qabeessa uummanni filatetu egaa akka OPDO jedhanitti uummanni filatee quotationii keessa naqaa biyya san geggeessaara. Egaa mootummaa mataa ofii qabaate abbaa fe'e wajjiniin akka barbaadetti waan barbaade irratti mari'achuu walitti dhufeenya uumuu walitti yoo barbaade embaasii walii banuu danda'a. Fakkeenyaaf Scottish gaafa fudhannee jenne Ingilizii keessatti sadarkaa neeshinii irra jirti. Konfedereeshiniidhaan haa jiraatanii malee sadarkaa neeshinii irra jirti. Kanaaf Scotland embaasii biyya baraatti banattee qabdi. Sadarkaa sanirra gahuu dandeessu Oromiyaan. Embaasii mataa ishee banachuu sadarkaa danda'uu dandeessu irra jirti. Kanaaf isa kana macalaqsanii isa kana hidhanii sababa tokko malee sababa adawaawiin yookiin abbuttiin wayyaaneen hin beekne Amaara bira dhattee waliigaltee uumuu hin dandeessu. As meaningless arraba kun. Hedduu galatoom Dr. Tafarii waan qabxiilee jajjabduu kaaftee itti deebina. Qabxiilee jajjabduu kaaftee itti deebina ammoo sanaan dura yaada xibabuu haa fudhannu waan ibsa koraa hojii raawwachiiftuun Aduwaawii baafte kanarratti. Maali your reflection in a way. Hayyeegima galatoomi waan saa akkuma agartanii dheeraadha. Dubbii siyaasaa ta'eetuma dubbisne malee waan isaa baay'ee kan nama nuffisiisudha. Jechoota irra deddeebi'anii limaataawii mangisti maal jedhan. Haa ta'uuti ibsi suni ibsuma wayyaaneen walgahii Maqalee booda baaste sana wal fakkaata. Istaayiluma isaayyuu yoo laalte waluma fakkaata. Haa ta'uuti achi keessaa wanti tokkichi jechuudha. Wanti uummata fayyadu. Wanti rakkoo amma jiru kanaaf furmaata tokkichi keessa jiru. Nageenya buusna jedhu garuu mootummaan nageenya barbaadu ibsa akkanaan baasu. Wanti haaroof tokkichi keessa jiru lola labsan. Lola sana dura labsan haaromsanii labsan. Isa wanti guddaan as keessatti laaluu qabu jechuudha. Manni keenya illee kan beeku. Inni biraa immoo duula adda addaa duula haaraa walitti dhufeenya keessattuu isaan illee ibsanii jiranii walitti dhufeenya uummataa kana jechuudha. Dhufeenya uummataa kan Oromoon Amaara waliin godhan Oromoon uummata Beenshaangul waliin walitti dhufeenya dhiyeenya kan haaromsan. Walitti dhufeenya uummataa Amaara waliin qabu Oromoon
akkuma olii waliin jiraataa ture akka ollaattis keessa deemee jechaadha. Kana kun akka tuffiititti ilaalamu. Kan ammoo xalaayeen ibsa kana kabarreessee geetachoo ta'uu isaa hin mul'atu. Waan inni feesbuuk isaa yaaqee haalli gaaddoo jedhu sanirraa yoo laalte waan inni barreessa yookaan immoo kana durallee waan inni dubbataa isaatiin naaciin waan jedhu sun sanii yoo qabdee laaltee yaa ibsa sana geetachoon waan barreesse fakkaata. Wantuma inni kana dura jechaadha yeroo ministeera kominikeeshinii turellee waan dubbataa ture. Amaarri fi Oromoon isaatiin naacid deebi'ee immoo feesbuuk isaati irratti illee kan maqaa dhoskaadhaan barreessu kanarratti unholy marriage yookaan altaqaddasee gaabichaa maal jedhee barreessaa ture. Dhiyeenya kanas waanuma akkasii godhee kanaaf waan inni barreessedha. Walga'iin kunis ajanduma TPLF'iti. Saree ajandaa dhaabolii kaanii miti jechaadha. Kanaaf wanti achi keessaa fudhannu lola haaraa banan kana. Miidiyaa irratti duuluudhaaf qophaa'uu isaanii namoota aantummaa uummataa qaban kana irratti duula banuudhaaf akka qophaa'an waan kana achi keessaa hubanna jechaadha gabaabumatti. Ayyee godhatoom xababuu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii gadir badoorii OMN irratti kan irra mari'achaa jirru waa'ee ibsa koree hojii raawwachiiftuun Adwaawii kalees kennite kanarratti mari'achaa jirra. Mee Dr. Tafarii sittan deebi'a beekta duratti dubbiilee ciccimtuu kaaftee sunirratti gadi jabeennaan akka dubbattu barbaada. Waa'ee guddina biyyattiitii fi akkasumas EPRDF'n kun yookaan Adwaawiin kun gara reactionary force ta'uu jira jette. Maal jechuudha kuni? Particularly ammoo democratic centralism yookaan akka afaan Amaaraatiin baananii dimokiraasawii ma'akalaawwinnati. Wanni kun maal jechuudha? Are they turning out to be reactionary forces in Ethiopian politics? Yeah. Maaliif kana garasitti maaltu akka isaan keessanis kaasa. Duraan dursee Adwaawii keessatti abbuutti ilaalla. Wayyaanee jechuudha waati isaan jedhan. Afaan Oromootiin abbuutti jennaani. Abbuuttiin gaafuma hundooftu jalqabarraa jalqabdee maarkisistii ture. Maarkisistii waan tureef ideoloojii maarkisistii qabu. Ideoloojii maarkisistii kanaanii egaa Leeniin fudhachuu dandeessaa, yoo barbaachisaa ta'e Maao fudhachuu dandeessaa, Kuubaa Kaastiroo fudhachuu dandeessaa. Adeemsi isaanii, adiministreeshiniin isaanii maalidha inni keessaa qaamni tokko jira jechuun warri gaggeessan kun seentaraal warri jedhaman bu'uura brain of the party warri jedhaman isaan sanatu dura yaadee ofii isaaniiti. Rakkoon kee kana. Kanaafiyyuu karaa kanaan qabsaa'e. Sana booda furmaata argattaa. Uummatas karaa isaaniin qofa gaggeessitaadha malee uummata dhaga'iin hin jiru. Kanaaf amma frikshiniin lammaffaa jidduu jiru populist jedhanii kan isaan jibban neoliberal jedhanii kan isaan neoliberal populist jedhanii kan isaan jibban kanaaf. Ammas duula kana jalqabanii otoo ibsa jennoo kana otoo hin baasatiin guyyaa tokko dursanii paartiin Adwaawii maalidha dimokiraasii abiyyootaayi dimokiraasii kan jedhamtu kan eenyu isaanii ideoloojii isaanii irratti xiinxalan jira. Isarratti waa'ee seenaa populizimii eessaa dhufee maalirraa dhufee akkamitti biyya keenyatti hojiirra oolchuu danda'u kan jedhu san kaasan. Isa sana maalidhaaf lammaanii gatii gooftan keenya ummata jedheef
Kanaaf isa gooftaan keenya uummataan hin jiru. Gooftaan kee wayyaaneedhaan ammas yookiin immoo gooftaan kee adawaawiidhaan. Adawaawii waan hunda beekadha, waan hunda murteessadha. Sana booda waan inni jedheen deemuu qabdaadha. Kana egaa durii jalqabanii fidan isaanii boodderraa waan ifa ta'e hin qabanii ture. Ideoloojii ifa ta'e kan maarksizimii kana malee boodderraa addunyaan gaafa jijjiiramaa deemtee kaampiin gara bahaa kun cabaa deemu naannoo bara 1989 Mallasi maaliin fide revolutionary democracy jedhee fide. Confused waan hiikan qabne wayii jechuudha. Gara tokko revolution jira, gara tokko developmentedha. Achiin booda maal fide kanaan otoo isaan gogoomsaa waliin deemu amma deebisee maal fide bara 91 aangoo gaafa qabatanii already addunyaan warra bahaa kun the eastern bloc kufeera. Communismiin socialismiin kufeera. Kanaafiyyuu maal jedhe Gabroo Asraatti isaa wajjin kan qabsaa ture kitaaba isaa keessatti waan socialismii argisiisu hundumaayyuu fuuneti sassaabnee godatti ganne dhoksine kapitalizimii hordofna inni. Kanaafiyyuu liberaalizimii gaggeessina jenne. Maaliif Ameerikaa irraa fi biyya dhiyaa kanarraa gargaarsa argachuuf jechuudha. Duraan dursee isaan harkatti baatee 4 kiiloo geesse malee qabsoo isaanii miti kan isaan achi geesse. Isa yeroo biraa itti deebina. Kanaafiyyuu amma maal godhanii achi keessatti kapitaalizimii jedhanii keessa isaanitti garuu sooshaalizimii gaggeessaa fidan. Egaa kana keessa maaliin gowwoomsaa jiru dhumarra mallas maal walitti makee sooshaalizimii kanaa fi yoo nuti kan adawaawiin milkaa'ina kan argatu inni guddaan olaantummaan Tigree kan itti fufuu danda'u yommuu development enneedha. Ajandaa developmentii kana yoo qabaanneedha. Nuti dimokiraasii biyya sanitti fiduu hin dandeenyu. Gabruunis jedheera fiduu hin dandeenyu. Maaliif dimokiraasiin dhufeennaan olaantummaa kan argatu saba lamaan Amaaraaf Oromoodha. Kanaafiyyuu anti dimokiraasii ta'uudha. Garuu in expense of dimokiraasii maal fiduu dandeenya? Developmentii fiduu dandeenyadha jedhan. Developmentii kana immoo eessarraayi mallas yeroo gara bahaa kan South East Asia kana laalanii akka biyyoota akka Singapore fa'aa akka Taiwan fa'aa South Korea warra Asian Tigers jedhamu kana laalanii achiin booda isaan akkamitti akka guddatan laalanii fidanii namicha Joseph Stiglitz jedhamu kana gargaaramanii jechuudha. Kanaaf ishii implement gochuudha kan. Amma mallas erga du'een booda sanas directionii kan kennu dhabame iddoo sanatti jechuudha. Kanumaayyuu haa ta'u jedhanii wanti agammaa nuti arginu wanti iddoo xonnoo arginu kun fakkeenyaaf yuunivarsiitii 40 ga'ee maali kana mallas yeroo san kan lafa kaa'e maaliif akka Joseph Stiglitz jedhutti maaltu jiraachuu qabaachi keessa humna labor humna barate kana hedduu qabaachuu qabdu industrial parking jiraachuu qaba labor intensive industry jiraachuu qaba waan akkasii kana inni waan lafa kaa'eef mallas ishii sana dubbisee implement gochuu yaale isa kanachi keessa egaa kan mallas lafa kaa'ee jiru amma namni sodaatamu hin jiru central democracy san keessa namni breenii ta'ee murteessaa ta'e bakka hin jirretti kana argine jechuudha. Amma kana egaa dheengadda kana immoo kan arginu achi keessatti namni akka mallas ta'ee aakti gochuu barbaade yookiin aakti gochuu yaale jira. Isarraa kan ka'e amma abbuttiin jechuudha. Akka koottan hin fakkeessiten jedha. Waan irratti mari'atan taasisumaa hin argisiisu. Waan irratti galanis hin argisiisu. Garuu aakti gooteeti, outshine gooteeti afaan deeggartoota abbuttii quubsu yookiin gammachiisu. Akkuma simeen jedheyyuu Geetachoo Raddaa barreessuun oolu. Probably isatti kan kennatan durii jalqabee eenyu mallas kana speechii mallas kana fa'aa isa barreessaa ture. Speechii namoota gurguddaa kana isa barreessaa ture. Akka isaaniitti according to them nama dubbisu nama yaada qabu jedhanii yaadu. Kanaafiyyuu namni kun barreessuu hin oolle outshine godhee jechoota isaanuu liqimfamneef fi qofa otoo hin ta'in isaan arrabsu. Yaaltagabbaa gudinyiit jechuun mirga isaaniitti dhufee
abbaa fi wajjiniin walitti dhufeenya uumuuf eeyyama eenyutiyyuu gaafachuun qaban. Sababa qabaachuun qaban. Yaalta gabba ምንም tagabii sababuma barbaaduun isaan barbaachisu abbaa fi wajjiniin mari'achuudha. Lammaffaa immoo asirratti wanti jechuu barbaadu yeroo Oromoof yaalta uummanni Tigraay yookiin mootummaan naannoo Tigraay Suudaan wajjiniin walitti wajjiniin hin uumne. Somaaliin yeroo uummanni Tigraay Amaara keessaa buqqaanii galansanii mootummaan naannoo Oromiyaa abdii naannoo Somaalee abdii illee jaarsolee qabatee gaafa Tigraay deemu yaalta gabbaan homaaf hin jedhin gaafa sana. What does that mean? Double standard hojjetama. Ani suni sirrii miti jechuu kooti miti sirrii. Uummanni Tigraay abbaa barbaade wajjiniin walitti dhufeenya uumuuf eenyuyyuu gaafachuun qabu. Akkasuma uummanni Oromoo eenyu wajjin walitti dhufeenya haala kamiiniyyuu alkallatti haala kamiin ala walitti dhufeenya uumuu ni danda'a mirgas qaba. Kana jechuudha. Hedduu galatoom Dr. Tafarii hedduu galatoom ammallee qabxiilee jajjabduu kaaftee akka marra albaa guddinyinnati like unprincipled alliance akka wayyaaneen jettutti unprincipled alliance wayyaaneen baantuune walitti dhufeenya uummata Oromoo fi Amaaraa kalammaa magarsaa afaan godhuudhaaf yaalan. I think it was meant to denounce that. Maal jechuun wayyaaneen maa waan akkasii denounce gooti Hussein? Galatoomi wanti kun istiraatejii yookaan tarsiimoo wayyaaneen biyya san keessatti ittiin jiraachuu fi asiin dura baafatte keessaa tokko waan jalaa badaa jiruuf. Akkuma beekamutti uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa isaatiin naa cidi ibiddaa fi cidiidha jedhaniiti isaan wal lolchiisaniiti yeroo isaan wal fixan yeroo isaan argitee wal bobeessanii isaan jidduutti ammoo biizinasa isaanii hojjetan jechuudha. Jidduutti araarsaa ta'aniitu dhufan. Kanaaf uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa wal ta'e jechuun wal ta'iinsa akkanumatti uummataaf uummata jidduutti jiru qofa osoo hin taane wal ta'iinsi kun gara wal ta'iinsa siyaasaatti deema. Wal ta'iinsi siyaasaa gaafa deeme ammoo uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo parsantii yoo xiqqaate parsantii 70 uummata ta'u. Waan ta'eef biyya san keessatti ol'aantummaan saba bicuu bakka hin qabaatu jechuudha. Ol'aantummaan wayyaanee bakka hin qabaatu jechuudha. Kan hambisuudhaaf jalqabas mallasaan dubbatee jira jedhama. Jiraachuu fi jiraachuu dhiisuun paartii kiyyaa kan irratti hundaayu wal ta'uu dhabuu uummata Oromoo fi uummata Amaaraati. Kanaaf yeroo tokkoofillee dagachuu hin qabnu jara tana wal lolchiisuurraa of duuba jechuu hin qabnu gaafa jarri wal taate nuu dhumataa jedheeti yeroo inni dubbatu afaan Tigriffaatiin waan akkasii sun dhagayamaa ture. Kanaaf uummanni walitti dhufuun kun hirriba isaan dhoorgee jira jechuudha. Amma san diiguu barbaadan maqaa hin taane itti baasaniiti dha'uu barbaadan jechuudha. Sodaachisaa jiran amma maal jedha walitti dhufeenyi akkanaa kuni ummatuma walitti haa dhufu jennu kanaa fi paartii siyaasaa ummata walitti fiduuf yaalu kana guba deebi'ee isaanuma gubaa jedhan. Haqatti dhugatti ammoo yoo laallu maali wanti kun biyya san keessatti sababa malee miti. Walitti dhufeenya hundee hin qabnee miti akka jarri jettu sanatti. Walitti dhufeenya hundee qabudha. Mee fakkeenyaaf haa dubbannu waa'ee uummata Amaaraa fi uummata Oromoo kan wanta ani amma nama siyaasaatiillee miti akkuma nama siyaasaa hin beekne tokkootitti akkuma nama Oromoo ta'e tokkootitti ilaalcha kiyya yoo ibsu uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa uummata waliin jiraatu. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo uummanni Walloo miliyoona meeqa Amaara keessa jiraatu. Uummata afaan Oromoo dubbatu qofa osoo hin taane akka waliigalaatitti uummanni Oromoo Walloo uummanni Oromoo Raayyaa Azaboo kan naannoo Amaaraa jiru baay'eedha jechuudha.
Uummanni Amaaraas yoo xiqqaate uummanni miliyoona 2 Oromiyaa keessa akka jiru beekamaadha. Uummanni kun wal keessa jira jechuudha. Walitti fiddee uummata kana wal lolchiistee uummanni kun wal ajjeesuu gaafa jalqabe rakkoo guddatu uumama. Nuti jaalannus jibbinus osoo akka biyyaatitti Oromiyaan of dandeettee bilisoomtee biyya of dandeette taateyyuu uummanni Amaaraa nuuf ollaa gaariidha ta'a. Uummanni Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiru lammiidha jechuudha. Biyya isaaniiti jechuudha Oromiyaan. Uummanni Oromoo naannoo Amaaraa keessa jirus biyya isaaniiti. Walitti dhufeenyi kun hundee qaba. Hundee aditee lafa jala tare, hidda lafa jala tare qaba jechuudha. Ka walirratti biqile. Uummanni kun fuudhaaf heerumaan walitti hidhamee jira. Dinagdee walitti hidhamee jira. Uummata kana addaan baaftee biyya san keessatti nagaa buusuu hin dandeettu. Nagaan jiraachuu hin dandeettu. Kana osoo beekan siyaasaaf jecha waan kana jedhu jechuudha. Wanti isaan barbaadan akkuma amma duratti jedhe olaantummaa wayyaanee itti fufsiisuudha. Isa kana keessa istiraateejiin isaanii tokko uummata Oromoo fi uummata Amaaraa wal lolchiisuudha. Kana malees keessattuu Bi'aadenii fi Oppidiyoon yoo wal taate TPLF hin dhiiftee koolishinii addawaawii keessaa baatee mootummaa haaraa hunda hundeessuu akka dandeettu ni beeku. Maaliif heerummaan isaan barreessanii uummata ittiin gowwoomsuuf lafa kaayan kana jedha. Paartiin siyaasaa yookaan ammoo koolishiin paartii siyaasaa tokko olii walitti dhufanii kan sagalee wayyabaa paarlaamaa keessaa qaban mootummaa dhaabuu, mootummaa hundeessuu ni danda'u. Jedhee heerri mootummaa tumee jira jechuudha. Amma adeemsa obbo Lammaa kanaan walitti dhufeenyi suni deemaa jira jechuudha. Gaafataa jiran amma walga'imaa koree jiraawwachiiftuu kana keessatti wanni ka'aa ture olaantummaa wayyaanee ni jira. Rakkoo guddaa biyya san keessatti uumaa kan jiru olaantummaa wayyaaneeti jedhaniit warri Oppidiyoo yoo kaasan warri Amaaraallee eeyyee dhugaa jedhee obbo Lammaan fa'aa dhugaa jedhanii dhugaadha rakkoon jiru kana jedhaniit dubbatan jedhama gaafa jalqaba walga'iin jalqabu. Kanaaf amma maqaa itti baasaniiti kanarratti duulan kuni akka ilaalcha kiyyaatitti maraatuma ummataaf ummanni akkamitti wal ta'a jette akkamitti kana mormita. Inumaayyuu mootummaan biyya bulchu tokko akka ummanni walitti dhufu akka walitti dhufeenyi ummataa cimu hojjetta malee gaafa ummanni walitti dhufu eegale akkamitti kuni biyya diiga jettee afaan baaftee dubbatta. This is insanity. Akkuma jaallan koo amma asirratti dubbatan nama tokko ilaalchuma wayyaanota hundaallee bakka bu'aa jedhee yaadu. Namoota muraasa finxaaleeyyii wayyaanee keessa jiran kan ol'aantummaa wayyaanee kana at any cost itti fufsiisuu barbaadantu waan akkanaa jedhaa jechuudha. Kana qofaa miti by the way hizbanyaa jechi jedhu kun sirriitti ilaaluu qabna. Populist ka jedhu kana qajeelaan hin ibsu. Isaan garuu populist jedhaniiti define gochuu barbaadan. Hizbanyaan kuni gama tokkoon nama aantummaa ummataa qabu jechuudha. Nu akkasitti hiina. Lammaan nuuf jegna. Maaliif? Aantummaa ummataa qaba. Gooftaan kiyya ummata kiyyaa. Kana booda gooftaa biraan qabuu jedheetu dubbate. Kuni ammoo ammas isaanitti dhufee jira jechuudha waan isaan hin barbaanne. Ol'aantummaa isaanitti dhufee jira jechuudha. Aangoo irraa fudhata jechuudha. Maaliif? Gaafa ummata Oromootii fi Oppidiyoo walitti araaramte gaafa gooftaan Oppidiyoo ummata ta'e Oppidiyoon paarlaamaa keessas ta'etti koree jiraawwachiiftuu keessas ta'etti lafatti samirrattis waa'ee ummata Oromoo malee ajandaan biraan jiru jechuudha. Gaafsan wayyaanee huutee qabdeet waan ummanni Oromoo fedhu irraa fudhatti. Kanaaf namoonni akkanaa kun osoo hidda hin godhatin osoo ummata keessatti hidda godhatanii ilaalchi isaanii kun hin jabaatin dha'uudhaaf hizbanyaa jedhaniit dha'uu barbaadan jechuudha. Hedduu galatoomi Huseen qabxii jajjabdoo kaasteetilleen mariin keenya itti fufaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii gaaddisa Rabadoori OMN irratti
kan irratti mari'achaa jirru waa'ee qabxiiwwan ibsa koree hojii raawwachiiftuu Adwaawii irratti kaleessa ka'an qabxiilee kan irratti mari'achuu jirra. Xababumee gar kan keessittan deebi'a. Qabxiilee adda addaa kaasanii turan amma Hussein illeen Dr. Tafari illeen ila walti dhufeenni amma ka Lammaa Magarsaa afaan godhan kuni warra Amaaraa kan waliini Marii albaa jette wayyaaneen akkasiin Marii albaa gudinyit. It means unprincipled alliance. Dhugumaan akkasii mee yaadni kan kee maal kanarratti? Kuni tuffii agarsiisudha malee waan kana adda durummaadhaan yoo ilaalte pirezidaantota naannoo lamaanii kana kan hoogganu jechuudha walitti dhufeenya kana. Lammaan uummata miliyoona 45 bakka bu'a. Gadduun immoo uummata miliyoona 30 bakka bu'a jecha. Kanaaf tuffumarraa madde malee waan kuni waan sirna qabeessa pirezidaantota naannoo lamaanitiin wanta hoogganame sirna hin qabu. Marii albaa maal jettee wayyaaneen haasoftu kuni haala ija tuffiitiin kan ilaalu jechaadha. Kun immoo akka kutannoodhaan sirmaayyuu waan kana cimsinee fuulduratti deemnu biyya alaatillee dabalatee keessatti isaanuu eegalanii jiranii waan kana ciminaa fuulduratti oofuudhaan ala malli biraa hin jiru jechaadha. Eenyumaayyuu gaafachuun silallee isaan ibsanii jiranii walitti dhufeenya uummata kana lamaanii heeyyama eenyumarraa gaafachuun hin barbaachisu. Uummanni kun waggaa ol kan waliin jiraatu qullummaadhaan wal keessa deemuudhaan kan jiraatedha. Haaraallee miti jecha irratti dhufeenyu. Haa ta'uuti waan kana amma akka dhaabatetti waliin jiran akka jechuun walitti dhufeenyi kun walitti dhufeenya viidiyoo fi yaadanii jechuun akka nu rakkisa garuu haa ta'uuti amma jechuudha yeroo ammaa kanatti. Maaliif mana isaanii qulqulleeffachuu qabu dhugumaa akka dhaabotii lamaanii ta'e jecha. Yoo akkas ta'e koree hojii raawwachiistuu Adwaayii kana keessatti jarri lachuyyuu sagal qabu osuma waa tokko bootiidhaanuu dabarsanii bloo gochuullee danda'u jecha. Fuuldura dhaabbachuu ni danda'u. Kanaaf akka dhaabatetti dhaaboliin kun lamaan waliin deemaa jira jennee dubbachuudhaan nu rakkisa. Akka agammaa gareen achi keessa jechuudha. Gareen opidiyoo keessas biyyaadhaan keessas namoonni aantummaa uummataa qaban waan kana fuulduratti oofaa jiran. Kanaaf wanti kun wanta sirna qabu akkuma agarre sana jechaadha. Wanta bareeda uummanni lachuu walitti dhufee seenaa darbee seenaadhaaf dhiisnaa waliin hojjennaa waliin rukutamaa jirraa waliin miidhamaa jirraa wal maddii dhaabbannaa jedhanii walitti dhufeenya akkanaati jechaadha. Maaliif wayyaanee kun maaliif rifachiise jennee ilaaluu ni dandeenya. Oggootii 25 darban kana keessatti liitonni Oromoo fi Amaaraa atakaroo isaan godhan akka jaarsaa taate jechuudha. Even faranjumattu yoo gumannoo jettu waan kana gareen lamaan liitiin Amaaraa fi Oromoo walirratti babarreessan kana hiiktee fuutee dhattee osoo nuyi gidduu jiraachuu baannee kun wal nyaataa jettee politika siyaasaa kan ittiin argachaa turteedha. Kanatu ishii rifachiisa. Yoo malaaltan aktivistootuma warra jaraa kana yoo laaltan walitti dhufeenyaa amma kana lamaan gidduu dur gara goranii jechuudha. Kaan Oromoo fakkaatee kaan Amaara fakkaatee akka nu dhukkee olirraa kaasnu godhaa turan. Amma isa dhabanii paaraanowaa ta'an paaraanowaa ta'anii cinqii kanatu qabeedha. Kan isaan sirna hin qabu maaliin qabu ka jedhanii xibaaran jechaadha. Kanaaf ija kanaan laalla. Malee iddoo kennuuf hin barbaachisu. Cichoominaan dalaguudhayyuu siriidhayyuu irratti. Kana ishiiyyuu kana dhugaa kan hunda ishee jiraachisa jechaadha. Eeyyama irraa walumaa galatti eeyyama wanni Tigree irraa gaafannuuf hin jiru yaan irraa jechuudha. Mata Tigree odoo hin taane haala isaanii. Irratti galmaa waa dabaluu. Okay, ni dandeetta. Gaafii ati kaaste kana durii Maakiveeliin waggaa 600 dura kaasee ture.
yoo ati bulchaa taatee qabaachuu dandeessa ta'e maal gochuu qabda jedha walitti naquu qabda walitti qabdee walitti naqxee ati jidduutti araarsaa taatee gaafa dhuftee umuriin kee dheerachuu danda'a yookiin diinni kee akka wal lolan gootee ati jidduutti araarsaa taatee jiraachuu qabdaa jedha. Akkasiidha kan inni kaa'e waggaa 600 dura. Ani immoo mammaaksa Oromootirraan sii deebise. Mammaaksa Oromootirra maal jedha namichatu intanii qaba hoolaa qaba. Hoolaa kana guyyaa hundumaayyuu hin qalata. Yeroo qalatu kana hoolonni kuni hin qalamnu jedhanii gaaf tokko mari'atanii achiin booda maal godhaniini nuti ammaanachi wajjin dhaabachuu qabna. Wajjiniin dhaabannee tokko taanee mormachuu qabna. Namichi kun yeroo hunda maaliif akkasitti nu qalataa jedhani. Achiin booda namichi maal jedheeni ani bareede walitti qabe ani bari hoolaa hin jaaladhu. Hoolaa nyaachuu hin jaaladhu. Qaluus hin jaaladhu. Ani re'ee hin jaaladha jedheen. Achiin booda hoolaa tokko qabee erga qaleen booda akkasumas hin jenne obboleessa keenya maaliif qalteenna inni bar hoolaa miti inni re'eedha jedheen. Sana booda sanas gaafa qalu inni bar hoolaa miti inni re'eedha. Sanaanis moosuni qabamu inni hoolaa miti inni re'eedha. Akkasitti hunduma isaanii fixee jedhama. Egaa mammaaksa Oromoo kunis akkuma Maakiveelii kana waggaa 400-500 ta'uu danda'a. Hundaafuu maal jechuun barbaade wayyaaneen araarsuu qofaanii miti. Biyya kana kan bulchuu danda'u hin jiru. Kan ana qofaadha kan jidduutti leejitimeetii ta'uu danda'u. Maaliif gaafa Oromoon humna godhate abaawoon dhufee jedhaan hin sodaachisa. Abaawoon akkasi godhaa jedhaan. Biyyattii kana fottoksa, biyyattii kana diigaa, haaloo sitti ba'a. Kaleessa akkas na godhe jedhee ture miti jedhaan isaan sodaachisa. Gama biraatiin gaafa humni Amaaraa ka'e inni nafxanyaadha. Inni warra caamsaa 7ti. Akkasi godhe akkasi kaleessa si dhiitee afaan keetiin dubbachuu hin dandeenye, afaan keetiin barachuu hin dandeenye, aadaa kee tuffattee maqaan kee jijjiirame jedhaan ilaalcha akkasii yeroo hunda akka fakkeenyaaf amma yeroo dheeraa Oromiyaa keessa hiriyyaan isaa nama yeroo san waraabedha. Hiriyyaan isaa sun akka namichi kun natti miti abaa'uun kana keessaa siin qabu waan akkasii hin raawwanne garuu ofii isaaniitii deemanii diraamaa hojjetanii nama ajjeesanii nama miila muranii abaa'uun kana godhe jedhanii kaasanii fidan. Basically namumti wanti gaafachuu qabu gaafa ooma abaa'uun godhe jedhanii isaan dhaabatanii kaameraa qabatanii waraaban maal achi hojjechaa turan maal gochaa turan. Basically gaafachuus qabnaa ture. Akkam godhaniiti isaan waraaban. Hundaafuu diraamaa hojjetan yeroo sanitti. Diraamaa hojjetaniiti abaa'uun kana jedhanii biyya adda addaattis biyyoota adda addaattis uummata sanaafis argisiisaa turan. Gaafa immoo 2005 gaafa qindoominni cimee dhufee achiin booda filannoo sana mo'atu sana booda namoota hedduu qaban. Namoota hedduu qabaniiti Finfinnee keessatti dhiyootoo qabanu deemanii dhedheessaa geessan. Dhedheessaa geessanii hooggantoota yeroo sana jiran hooggantoota siyaasaa Oromiyaa mana murtii Oromiyaatti haalaa lamanii jedhan. Turaan yoo ta'e yeroo sanitti jechuudha. Mana murtii Oromiyaatti haalaa laman jechuun Oromoof Amaara walitti buusuuf jechuudha. Manni murtii Oromiyaa hin dide. Bakka bu'iinsa qaba garuu hin ilaalu. Ani yakka naannoo keenya keessatti qofa raawwateen ilaalaa jedheeti achiin booda dhaabatanii jechuudha. Sana booda fidanii Finfinneetti ilaalan. Achiin booda maal godhan? Finfinnee keessatti pozishiniin tokko jira. Pozishinii bulchiinsaaf nageenyaa jedhamu tokko. Yeroo hunda namni yoo mana fincaan irratti, mana irratti, daangaa irratti, lafanatti dabartee situ itti gaafatama. Iddoo sanatti egaa nama wajjin walitti buutu. Pozishinii san hunda
Oromoof kennan. Position hunduma isaa Finfinnee keessatti maaliif dhaqee akka namaa walitti bu'uuf jechuudha. Dhaqee walitti bu'iinsa kana uumuuf jidduu isaaniitti jechuudha. Dhiyuma kanatti immoo gaafa laallu ragaa gahaa qabna. Dura maaltu ta'e yeroo Oromiyaa keessaa 2005 haga 6 kana mormiin baay'een ka'u warri gara naannoo Tigraay kun baay'ee sodaatanii Oromiyaa keessaa ba'aa turan. Haa ta'u baay'inaan egaa fonqolchan jedhanii naannoo Amaaratii ba'an. Amaaratii Suudaan deemanii Suudaanii itti deebi'an. Yeroo kana haaloo kana ba'uudhaaf Oromiyaa keessaa Amaarri akka ba'u gochuudhaaf yaalii guddaa godhan ta'uufii dide. Wanti kun jechuudha. Ammas deebi'anii bara kana yaalii guddaa godhan ta'uufii dide. Ta'uufii dinnaan haaloo Oromootti ba'uudha jedhanii Oromoo Sumaalee keessa jiru buqqisiisan. Haaloodhaan kan ta'edha malee wanti kun Oromoo fi Sumaaliin diinummaa qabaatee otoo hin ta'in rakkoo qabaatee otoo hin ta'in handhuurri rakkoo kana achi abbutti wayyaan irraa gatii dhufeef. Kanaaf egaa walitti bu'iinsa kana kan isaanii yeroo hunda akka babal'atu godhaniif kan maalinna. Hedduu galatoom Dr. Tafarii. Sumattan deebi'e Dr. Tafarii ilaal amma qabxiileen ibsa koree Adwaawii san keessa tokko waa'ee populism hizbanyinnet jedhanii warra Lammaa Magarsaa warra Abiy warra kan jechuu isaaniiti in a way warra antummaa ummataa qaban. Populism, the very idea of populism, is that applicable in a society like Oromo where we are fighting for freedom? Idea and populism kuni idea society democracy keessa jiru jechuun to take advantage of your number in a democratic system. Yaadichi kuniyyuu is it valid in a society like Oromo ummata bilisummaaf qabsaa jiru in a situation where we are not in a democratic order but we are fighting for freedom, ummati Oromo kuni liberation movement, liberation struggle keessa jira. Yaadichi isaatiyyuu valid jechuun because they took it the idea from the Western democracy. Populism jechuun biyya Western kana keessatti nama didiqqoo nama minority tokko dhiibuudhaaf political movementii deemu jechuudha. Siyaasni Oromoo waan akkasiiti. Wayyaaneen akkas gootee dhiyeessite amma ibsa kana keessatti jechuudha. Mee waan kan qulqulleessiti nu ibsi because I know you wrote about this nationalism. Waan akkana kanarratti beekumsa bal'aa qabda waan ta'eef qabxii lammaffaa irratti osoo hin darbini waan kan nu qulqulleessime. Well, eenyuun si ka gadaattiin si deebi'a because our philosophy comes from Gada. Gadaarraa falaasamni keenya dhufu. Gadaani perfect democracy. Majority qaba. Majority caala consensusitti deema. Consensusiidhaan garuu administrationii Gadaa gaafa laalteette administrationiin Gadaa minoritiin kabajaa garuu immoo akka majoritiitti jiraachuu qabda. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti minorityidha. Maaliif asii amma iddoo magaalaan ani jiru keessa Oromoon tokko hin jiru ana qofa Oromoon. As keessatti mirga koo naa kabajaniit afaan kootiin dubbachaa hin jira. Waan barbaade nyaata koo aadaa koo uffata koo uffachaa hin jira. At the same time yoon immoo nama walii galu seera Ameerikaa eeguun qaba. Maaliif majority ammoo isaanii eeguun qaba. Kabajuuf hin qaba. Waan isaaniin barbaanne gochuun qaba. Gadaan sanuma qaba. Gadaa jechuun fakkeenyaaf Gadaa keessatti minority mirgi isaanii sirriitti eegamaaf. Jennu Booranan sii deema. Boorana keessatti konfliktii jirurraa waan ta'eef Sumaaliin Boorana keessa akka barbaadanitti hin galan. Akka amma addunyaa citizenship kanaan akka paaspoortii yookiin viizaa gaafatamtu kana
sadarkaa akkasitti dhorkamu. Eeyyama argachuu qabdaati Oromiyaa keessa deemtee waan tokko. At the same time yoo ati koonsoo taate Boorana keessa iddoo kamiyyuu deemtee waan kamirrattiyyuu bobbaatee hojjechuu ni dandeessa. Mirga qabda. Kan si dhorku hin jiru. Maaliif friendly waan jedhamaniif jechuudha. Kuni dippiloomaasii gadaarraa gara Oromootiin dhufu sitti agarsiisa. Asumatti gadaarraa sii kaasuudhaaf fakkeenyaaf Karrayyuu gaafa fudhatte Affaar wajjiniin wal daangessu. Isa keessatti traditional embassy qabu. Diinii jedhanii yoo Affaar Karrayyuu irratti waraana labsuudha ta'e Affaar jechuun Karrayyuun Affaar keessa jiran jiru. Warri waanuma kana hordofanii waan Affaar gochuu deemu kana hordofanii gabaasu jechuudha Affaari. Isaan kanatti hin buutu ati. Tasa hin buutu. Icciitiin kee akka isaan bira hin geenye goota malee isaan tuqxee nan balaa. Maaliif fuulduratti illee walitti dhufeenya dinniin ajjeesta jechuun baay'ee rakkisaadha. Kuni maayinooriitii akkamitti akka kunuunsinuudha. Amaarri Oromiyaa keessa jiru karaa baay'eedhaan hin miidhamne. Afaan isaaniitiin akka barbaadanitti barachaa jiru, dubbachaa jiru. Kanaaf nuti maayinooriitii hin kabajne. Haa ta'u garuu amma isaan populistii kana kan fidan maalinni yeroo tokko mallasii yeroo gargar qoodamanii rakkoo guddaan uumamu yaada konfiijinii wayii fide. Yaadni konfiijinii kun maaliin boonaapaartizimii jedhani. Boonaapaartizimii kana hin beekan maal akka ta'e iyyuu. Hundumaan gaafa akkas jedhee arrabsu hundumtuu gara diikshinarii fiige. Diikshinarii irraa gaafa dhabu nama siyaasaa kitaaba siyaasaa dubbisuu maal gochuu yeroodhaaf akkas uume. Akkuma sin jedhe egaa eenyuun kuni tradishiniin leftii kuni maal qabu jechoota haaraa uumuu qabda. Hayilamaariyaam tokko kan inni criticize ta'een tokko hin dubbistuu jecha haaraan uumtu isa jechuudhaan. Kanaaf amma OPDO confuse gocha populistii kanatti fidan. Whereas populistiin basically akkuma isaan baasan kanaatti ilaallu akkuma maallaqacaa jedhan san maglacaa miti maallaqacaadha. Maallaqacaa isaanii san irratti ilaallu. Maal jedha maallaqacaa isaanii san irratti baadoo qaal የባዶ ቃል ህዝበኝነት jechuun egaa waan ta'uu hin qabne yookiin waan gochuu hin dandeenyeni ummataa fi waadaa galuu jechuudha akka isaan fudhatanitti. Beebii gara westernii kanatti populistii jechuun of course sana of keessaa qabaachuu danda'a garuu beekamtiidhaaf ummatuma biratti jaalatamuudha tattaafachuu yookiin gochuu waan akkasiisan malee waan qabatama qabu miti. Whereas egaa garaagarummaan kuni kan dhufu eessaa ka'eeti isuman dura sii ka'ee central democratic centralismii fi democracy dhugaa keessa walitti bu'iinsa isaaniiti. Central democratic centralismiin hawaasni homaa hin beeku hawaasa hin dhagayini ummata hin dhagayini nuti yaannee rakkoon kee kana furmaanni kee kana jennee kenninaaf. Or lamaan ummanni kee gooftaa kooti ummata koon dhagaa ummanni rakkoon koo kana lakki kana kanaanin deema yoo jedhe isa immoo hin dhagayini jechuudha. Inni immoo nan dhagaa. Kanamee fakkeenya sirriitti fakkeenya poolisii ofiis waan barbaachisaa ta'eef akka democratic centralism yeroo tokko qonnaan bulaa bira dhaqa. Qonnaan bulaa bira dhaqeetti qonnaan bulaa kanaani rakkoon keessa maalinni jedhe qonnaan bulaani nuti rakkoon qabnu jedhani. Rakkoon qabnu roobni roobaa horiin keenya nagaadha marga gahaa qabna homaa rakkoon qabnu nuti rakkoon nuti waamini jedhaan. Lakkii rakkoon jira jedhamee dhufe ani rakkoo qabdu rakkoo keessa natti himaa jedhaan. Laani rakkoon qabu waan tokko rakkoon qabu nuti nagaadha waan hundu jedhuun rakkoon jira rakkoo irratti walii galuu dadhaban. Achi mee mari'adhaa jedheen mari'adhaa ta'u rakkoo keessanii natti himaa jedheeni gareedhaan qoodee gareedhaan mari'atanii achiin booda dhumarra rakkoon keenya kana jedhanii dhufan.
dhufanii harka baasanii rakkoon keenya kana maal jennaan jaldeessatu nu rakkisee jedhaniin. Kana rakkoo jettanii kan isin odeessitan kana jaldeessa dallaan ijaartanii jedheen. Isaan immoo yeroo inni itti kolfe rakkoon keenya jaldeessa jettanii jedheetitti kolfe. Isaan immoo soolushinii inni kenne dallaan ijaartanii yoo jedhe jaldeessa dallaan ittisuu isaan yeroo isaanii itti kolfan. Maaliif namtichi kun jidduudhaa yoo deemu yaadni isaa qonnaan bulaan suni rakkoo bishaanii qabna, mana barumsaa hin qabnu, kilinikii hin qabnu, bishaan qulqulluun isa akka gaafatanidha. Ummatichi jechuudha. Ummanni immoo rakkoo isaa itti himu. Gaafa rakkoo isaa itti himu soolushiiniin gubbaadhaa dhufe immoo ilaali. Soolushiiniin gubbaadhaa dhufe ani jedheeni. Soolushiiniin gubbaadhaa dhufe jaldeessa gaafa jedhanii jaldeessa dallaan ittisaa. Which is impractical jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaayyuu isaan egaa deeggartuu Adawaawii yookiin abbutti wayyaanee gammachiisuu jecha waan kana fidanii malee rakkoon kun guutumaan guututti furmaata kan argachuu danda'u ummanni yoo dhagaameedha sagaleen ummataa yoo kabajameedha. Ummata kee hin kabajju taanan ummataaf hin dhaabattu taanan amma feetayyuu hojjedhu waan feetayyuu hojjedhu fudhatama hin argattu. Waan ummanni sirraan fudhatiin amma fe'e gaarii haa ta'u hamma fe'e ummanni hin dogoggoru yeroo qabsaan ummanni beekada jedhu isa sanatti deebi'uu qabna hundee sanitti deebi'uu qabna. Kanaafiyyuu ammas taanan rakkoo guddaa keessa biyyattii rakkoo guddaa keessa galchuuf ofii isaaniiti waan ofii jedhan dhugaatti fakkaata wanta warri kun hin fudhan olaantummaa isaanii eeguu qofaaf jedhanii deeggartoota isaanii gammachiisuu jedhanii ummata biyyattii isaanii qileetti naqaa jiru. Hedduu galatoomii Dr. Tafarii dubbiin akkuma illeen baantee dubbii jaldeessa dallaa ijaaruudhaan ittisuuti. I think wanni kun waan dhaamsa jajjabaa qabu hedduu galatoomii. Dallaa ijaaruudhaan jaldeessa ofirra dhoowwuun hin danda'amu. Dubbiin dubbii akkasiiti. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii Gaaddisa Rabadoorii kan OMN irratti sanii darbu kan irra mari'annaa jirru waa'ee ibsa koree hojii raawwachiiftuu Aduwaawee kaleessa bahe kanarratti marii keenya gara goolabuu deemuu jirra. Mee qophii marii keenya osoo hin goolabini qabxiilee 8 akkas lafa kaayan gara fuulduraatti waan godhuuf deeman jechuudha. Warri TPLF kuni qabxiilee kanarratti yaada keessan fudhanneetini akkasiin marii keenyarraa kan goolabna. Xababuu siin jalqabu maal godhuuf deemu wanni isaan jedhan suni dhugumaanin ta'a fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessatti they want to do more crackdown waan akkasii godhuu jirani. Mee maali yaadni kan kee kanarratti? Akkuma agartan qajeelfama akka 8 tokko baasanii jiru. 8 illee ta'u waan suni by the way 4 fi 5 fi 7 wal fakkaata. Tokkotti yoo deebine namoota jeequmsa kana kaasanii takka takkaan guurree hiina waan jedhuudha. Kana waanuma duraa godhaa turanidha. Kanaaf uummanni keenya ammallee mudhii isaa hidhatee qabsoo isaa jabeessuudhaan ala malli biraa hin jiru. Kuni sodaachisoo sodaa irraa madde malee waallee fiduufi miti. Humna waggaa 3 dura hin qabne. Amma humna qabaattee wanti ishiin fiddu hin jiru. Uummanni keenya waggootii 4 darban kana wayyaanee humna ishii caccabsee jira. Ikonomii ishii lafaan gahee jira. Kanaaf humna qabaattellee kana booda waan akkas gootu miti. Nu iddoo dura jirtu san hin jiru nullee jecha. Uummanni keenya ofirraa qolattee waan deebisuudha. Inni lammaffaa immoo gimgamaa jettee paartota jiran san keessatti gadi buunee akka gandaa akka qabaleetitti maalii godha jettee kanas durumaa kanuma xibaaraa turanidha. Sadaffaa irrattis immoo waa'ee ikonomii kana walqixxummaa ikonomii sheerii kana hin mirkaneessita maal jedha.
kunillee kijiba jecha. Safariin jara kana jechuudha wayyaanee left jedhee lafa kaa'e. By the way wayyaanee left jettee lafa kaa'uu hin dandeenye. Left right jettee western democracy kanaan ideology sanii lafa keessa dandeettii qabdu. West east block socialistina communistii jechuudha. Waan qabu wal hiree uummataa hiree waan jiraachisudha. Gara left fi right itti soo dhufte ideology san keessa. Yaa kanaaf jara tana ideology politikaatiin leftidha rightidha jennuun saamtudha tuni jechuun mootummaa shifta resisti malee kanaaf kana political ideology kana asitti ramaduu hin dandeenyu wayyaanee akka dhaabatetti jecha. Inni biraa immoo akkuma siin jedhe san qabxiin 4 fi 5 wal fakkaata nageenya buusna jedha. Nageenya wanna buusanii miti mootummaan nageenya barbaadu qabxii kanaan hin baasu ibsa kanaan baasu labsii waraanaa labsan jechuudha. Uummata Oromoo keessattuu uummata Oromoo irratti labsii waraanaa labsan. Kanaaf nageenya waan barbaaddu miti nageenya illee buusuuf miti. Inni attaan immoo qabxii jaaffaa irratti multi party systemii kanaa civil service waan akkasii kana dhaabbatoota akkasii kana keessatti akka waan kun gadi bu'ee haala mijeessineef multi party systemii kun akka bal'atti goona jedha. Kunis kijiba jecha. Kanuma dura waan godhaa haasa'aa turanidha waan haaraa miti. Kanas godhuudhaaf hin deemtu. Inni biraa immoo isa gara dhumaa irratti duula miidiyaa keessattuu dhiyeenya kana jechaadha. OBN fi televezyiinii naannoo Amaaraa san waa'ee uummataa aantummaa uummataa agarsiisuu qabanii jiru. Ishii irratti tarkaaffii waan fudhanna jedhu. Kaan biraa immoo argitanii jirtu jecha haaraa dhufan kana namoota aantummaa uummataa jiru kanarratti fudhannaa Geetachoo ufaan jechuun namtittiin machooftu suni waa barreessitee jirti. Facebook isaatti irratti olaaltanii warra haaromuu barbaadaniif xollaay allaagee fi mallas akaadamiitti erginaa. Kaan immoo takkaan guurree hiinaa jedhaa. Kun labsii lolaati jechaadha. Kanaaf OPDO waan kana fudhatee akka ibsa kanaatti yoo dhuguma fudhatanii baanii ofirratti lola labsan jechuudha. Isaan iyyuu ofitti ragaa baanii galan jechaadha waan kanoo fudhatanii galan. Keessattuyyuu ji'oottan 4-5 darbe kana waa'ee uummanni keenya jechuun maali sloogaaniin isaa jedha sun. Uummanni gooftaa keenya. Gooftaan keenya uummata jedha san yoo dhuguma akkas waan sanaa fi amma ibsa kana walatti ilaalle ofirratti ragaa baanii galan jechaadha ofirratti murteessanii kana fudhatanii galan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waan isaanii kana keessa deemnee yoo ilaalle sodaachisoo sodaarraa madda sodaatanii jiru jechaadha. Waa biraallee takka kennuu qabu. Isa nu sodaachisuudha. Nu sodaa isaaniif tilifillee hin jilbiiffannu walumaa galatti kana fakkaata gaa isaan tarkaanfii isaan fudhachuudha deeman kan fuuldura dhaabbannaa wanna isaan afaan hin tufan kan akka deemanii arraaban godhu. Barbaachisu kan kanuman jedhan wantoota isaanii sanarratti. Adda godhatu xababu Hussein. Galatoomii asirratti wanni jarri barbaadu uummata keenya bakka duraa sanitti qabdee olaantummaa isii tursiisuudhaan biyya saamuu barbaaddi. Akkuma asiin dura jennetti naamusa paarsitii tokko dimokiraatik seentiraalizim waan jedhu kanaan OPDO qabdeet achitti namoota aantummaa uummataa qaban kana balleessitee namoota isaanii ergaman ka osoo waan takka gaafiin dhiyeessine ergaman kan seeraa fi heera quba hin qabne deebisuu barbaadde jechuudha. Ija seeraatiin laaluu barbaadan wantoota kanniin. Ija seeraatiin addawaawiin paartii siyaasaatii miti. Coalition of party walitti dhufaniit ijaaran. Walitti dhufanii ijaaran jechuun maal jechuudha? Gaafa barbaadan diigullee ni danda'an, keessaa bayuu ni danda'u jechuudha. Murtiin sadarkaa addawaawiititti koree hujiraawwachiifsutiin darbu OPDO bind gochuu hin danda'u. Seeraa miti kun. Murtee sana fudhatanii miseensatti dhiyeessanii keessattuu miseensota koree jiddugaleessaatiin mari'atanii irra deebi'aniit murteessuu qabu. Murtiin kun akkamitti hojiirra oola ka jedhu irratti laalamuu ni danda'a jechuudha. Yoo dhuguma gareen lammaa kun olaantummaa wayyaanee kana deebisanii Oromiyaa keessatti ijaaruu barbaadan malee
ibsa kanaan dirqamanii naamusa paartiitiin dirqamanii duubatti deebi'uu akka hin dandeenye beekamaadha jechuudha. Inni lammaffaa immoo uummata Oromoo fi uummata Amaaraa wal lolchiisuu barbaadu jechuudha. Wal hariiroo dhufaa deemaa jiru kana duubatti deebisuudhaan uummata walitti kaasuu barbaadu. Kunis waan fudhatama qabu miti jechuudha. Nama sammuu qabuun, nama fayyaa qabuun waan fudhatama qabu miti. Uummata araarsuun, uummata walitti fiduun biyya ijaaruuf fayyada malee biyya diiguu hin danda'u. Hariiroon uummata Oromoo fi uummata Amaaraa jidduu fi uummattoota Itoophiyaa biroo jidduutti godhamu immoo uummata Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Pirinsipiliidha jechuudha. Jiraachuuf, nagaan jiraachuuf uummattoota wajjin nagaan jiraachuu waan barbaachisuuf kunis cimee itti fufuu qaba. Opidiyoo kana dhaabsisuu hin dandeettu. Opidiyoo fi paartii warra Amaaraas wayyaaneen ibsa akkanaa kana baasuudhaan dhaabsisuu akka hin dandeenye ibsuun barbaada. Karaa biraatiin ammoo bulchiinsaa fi uummata adda baasuun amma kaayyoon ibsa kanaa inni guddaan yoo ilaaltu tiim lammaa kanaa fi uummata Oromoo wal lolchiisudha. Nu waa'ee wayyaanee irraanfannee har'arraa kaanee akka dhagaa opidiyootti darbinu. Akka garee kanaan wal lollu barbaadan jechuudha. Gooftaan keenya uummata waan jedheef isa kana ammoo duuba deebisanii akka uummata ajjeesisiisu. Deebi'anii ammoo jidduu lixuudhaan ufumaayyuu uummata ajjeesuudhaan wal lolchiisuu barbaadu jechuudha. Kunis akka hin taane sadarkaa opidiyootti itti mari'atamee akkamitti wanti kun hojiirra ooluu danda'a. Akka naannoo Oromiyaatitti akka opidiyootitti wanti kun maaltu yoo godhame nu baasa ka jedhu opidiyoon murteessuuf yeroo ni qabdi jechuudha. Karaa biraatiin ammoo wanni isaan irra caalatti irratti xiyyeeffatan ammas jeneraalonni parsantii 95 ol Tigroota jeneraalota achi taa'an sanaan militariin nu harka jira ammas isaan fayyadamnee waa hunda harkatti galfanna ka jedhu. Kunis akka isaan jedhan kanaa miti jechuudha. Namni illee olaantummaa wayyaanee yoo jennu nu huyyuu saayikoolojii isaaniitiin isaan goobsine jechuudha. Humna akkasiin qaban wayyaaneen hin jirtu amma lafarra hin sobdi. Namuma yaada tarkaanfataa dhiyeessee wayyaanee mataa isiitu akka paartiitti baraaruu danda'u hin qaban. Ka amma uummanni keenya jedhu kan namni biraa jedhu itti hawwaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf tiim lammaa kana wanni duubatti deebisuu barbaadu nama hin qaban waraana san keessas loltoonni gara gajjallaa jiran sabaa fi sablammoota keessaa ka walitti babayan. Dhugaa dubbachuudhaaf waggoota 20 darban kana keessa bar wayyaaneen waraanuma loltummaa fi waraana keessa seenaa hin turre. Investara ta'aniit biyya keessatti koo daldaltoota turan, daldaltoota ta'an hiriyoonni keenya. Ijoolleen akka nuyi re'oom rakkatanii waraana dhaqanii loltuu ta'an. Kun barumsa baratanii ka biyya keessaa isaan hanqatee biyya alaatittis carraa argatanii hojjetaa jiran. Dhaloonni ammaa kun dhuguma yoo dubbanne waraanaanis gaafa dhufan loltuun achi keessa jiru kan silaa waraanuu danda'u sabaaf. Kanaaf walitti dhufeenyi sabootaa fi sablammoota biraa wajjin qabnu kanaan nu waraanuu barbaada. Sabaa fi sablammoota ganaa keenya angorra kaasuu barbaadde. Uummata keenya ajjeesuu barbaadde. Dhugaatti yoo laalle garuu raayyaan ittisa biyyaa kun olaantummaa wayyaanee harka jira wanti jedhu kunuyyuu irra deebi'ameeti ilaalamuudha qaba. Karaa biraatiin immoo ija seeraatiin yoo laalle raayyaa ittisa biyyaa kana kan gurmeessuu fi akka hoogganamu hooggansa isaas kan to'atu paarlaamaa biyyattiiti. Paarlaamaan biyyattiis jidduu lixee adaba qabsiisuu ni danda'a. Yoo isaan adabaan kan hin deemne taate miseensonni opidiyoo paarlaamaa keessa jiran yeroon itti dubbatan yeroo raayyaa ittisa biyyaa akka heera mootummaatiin akka gurmaa'u fi akka hoogganamu itti godhan amma jechuudha. Ittiin balleessuu barbaadan ibsa kana keessa
inni tokko miidiyaa tarkaanfii fudhanna kan jedhu kana. Kanaafis aangoo hin qaban. Fakkeenyaaf OBN mootummaa naannoo Oromiyaatti hundeessee mootummaa naannoo Oromiyaatti to'ata jechuudha. Maaliif akka heera mootummaatitti miidiyaa laayisensii kennuudhaaf akkasumas ammoo to'achuudhaaf aangoo kan qabu akkuma waliigalaatittu mootummoota naannoleeti. Itoophiyaan miidiyaa to'achuudhaaf miidiyaa ukkaamsuudhaaf deemu miidiyaa ukkaamsuudhaaf aangoo hin qaban jechuudha. Aangoo heeraa fi seeraan kennamteef hin qaban. Kanas seera fayyadamuudhaan dura dhaabbachuun ni danda'ama. Amma wanni asirratti hubachuu qabnu maali? Oppidiyoon uummanni keenya keessattuu namoonni baay'een wanti gaafachuu qaban maali asirratti? Gareen lammaa uf duuba deebite moo ni mo'atamtee ka jedhu. Akka ilaalcha kiyyaatitti sababa garaagaraatiin mo'atamuu dandeetta. Walga'iin kuni ibsa ejjannoo kunis ibsa ejjannoo maajooritii yookaan warra wayyabaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma asiin dura dhagayaa turree fi amma asirratti marii kanarratti illee kaafne oppidiyoo keessayyuu namoonni muraasni oppidiyoo gananii wayyaanii wajji akka dhaabatan namoota asiin dura ammoo ergamaa fi turan kan amma miseensa koree hojii raawwachiiftuun ta'an achi keessa galchanii influensi godhaa akka turan beekamaadha. Gara filannootti yoo deebi'ame fakkeenyaaf bi'aadeen keessaas oppidiyoo keessaas namoonni sagalee wayyaaneef kennan abbootiin garaa baay'eetu jira. Sababa kanaan mo'atamuu ni danda'u bakka sanatti jechuudha addawaawii keessatti. Garuu addawaawiin mataan isaa kuni ija seeraatiin fudhatama hin qabu. Koree hojii raawwachiiftuu wanni jedhu heera mootummaa keessa taa'ee hin jiru. Mootummaan kan hundeeffamu paartii siyaasaa sagalee wayyabaa paarlaamaa keessaa qabuun. Paartii sagalee wayyabaa qabu oppidiyoodha. Kan itti aanu immoo paartii warra Amaaraati jechuudha bi'aadeen. Isatti walitti dhufanii fakkeenyaaf haalli isaan itti gurmaa'insa kana yookaan ammoo koolishinii kana uumanis rakkoo qaba. Paarlaamaa keessatti Oromiyaa bakka bu'ee nama 178 paarlaamaa keessa jira. Oppidiyoo fi Oromoo bakka bu'ee jechuudha. Gara biraatiin ammoo nama 38 qofa kan qabdu wayyaaneen koree hojii raawwachiiftuu oppidiyoodhaan walqixa nama 9 hirmaachifti. Inni kun mataan isaa kaayyoo heera mootummaa kan faallessuu fi mataan isaa heera mootummaa kan diigudha, kan faallessuudha. Olaantummaa seeraa fi heeraa akkaataa keewwata 9 keewwata xiqqaa tokkootiin gochi mootummaa yookaan ammoo seerri kamiyyuu kan heera mootummaa saniin wal faallessu fudhatama hin qabu jedha. Gochi kuni heera mootummaa ni faallessa. Maaliif barbaachise sagaleen uummata achi keessa jiru sun sagalee uummata miliyoona 50 fi sagaleen uummata miliyoona 6 akkamitti wal qixa ta'a? Kuni fudhatama hin qabu. Obbo Lammaa Magarsaa waan kana akkuma asiin dura jedhe tokko tiraash biin itti gatuu ni danda'a jechuudha. Okay. Hedduu galatoomu Hussein. Dr. Tafarii dubbii kana nu guduun fi keessaa baaname. Hayyee mee waan xababuun jareessan tuqeen daqiiqaa lama keessatti. Daqiiqaa lama nan ga'u hundaafuu nan yaala. Xababu waan ideoloojii ifa ta'e qabu hin qaban kana walii galla yeroo tokko sooshaalizimii fakkaatu yeroo tokko kapitaalizimii fakkaatu akkuma dura siin jedheyyuu yeroo qabsoo irra turan maal jedhu maaliilii jedhani maarkisist leeninist League of Tigray jedhaniiti kan beekamaa turanii booddee garuu akkuma siin jedhe dhoksanii waan sana hundaayyuu immoo dimokiraatii fakkaatanii achiin booda immoo yeroo barbaadanitti seentaraa dimokiraatizim jedhanii dhufuu
democratic centralism sorry yeroo tokkotti immoo akka chaayinaati yeroo tokko immoo bulgaariyaa hordofnu walumaa ta'u sana kanaan gara Hussein waan itti kaaste baay'ee gaariidha garuu sirna dimokiraasii keessatti practice taasisuun amma walitti dhufeenyi rakkoon amma achirratti jiru mirga dimokiraasii fayyadamuu fi mirga dimokiraatik seentaraalizimii fayyadamuu hammeenyis rakkoon amma nuti argaa jirru isa kanaadha akka dimokiraatik seentaraalizimiitti paarlaamaan gatiin qabu paarlaamaan heera mootummaarra maal jedha ummata isa filateef sammuu isaatiif heera mootummaatiif amanamaadha suni heera dimokiraatik seentaraalizimiirra immoo filatamaan paarlaamaa tokko dhaaba isaatiif itti gaafatamaa dhaabni isaa akkas godhi jedheeni jennaan akkas gochuu qofa hin qufahin jedheeni jennaan bishaan hin dhugin jennaan hin dhugu yoo barbaachise hafuuran baafatin jennaan hafuuran baafata akka dimokiraatik seentaraalizimiitti jechuudha kanaaf iyyuu inni amma asirratti baasan kuni korii hojii raawwachiistuu Adawaawii murtii murteesse kuni akka dimokiraatik seentaraalizimiitti paartii hundaafuu hojjeta hanga ganda bulchaa gandaatti waan kana hojiirra oolchuu qaba akka dimokiraasiitti immoo bulchaan aanaa ummata dhiiga ummata furuuf hojjeta garaagarummaan isaanii kana walitti bu'iinsa guddaatu jidduu kanatti uumama fuuldurattis jechuudha. Hundaafuu amma gara hagolomnu garamitti adeemnaa gaafiin koo as keessatti waan tokko wanti namoonni baay'een irratti hin dubbatini even walitti bu'a waanumti maallaqacaan isaan jedhan kun ibsi jannoo isaanii walitti bu'a walitti maaliin bu'a olaantummaan saba tokkoon jiru akka olaantummaan saba tokkoo hin uumamne heerri mootummaa darbee immoo maal jedha haa ta'u malee አዝማሚያ የአንድ ብሔር የበላይነት አዝማሚያ ታይቶ ነበር ይህን እንታገላለን ማለቱ ላይ ሂኑም ወገር ያከቲ ዋት ፋክት ቴንደንሲ ድራማ ቴንደንሲ ዱም ተከምቱ መሙ ደንዳይ ዮ ከራንሳ ኩ ጀዳ ኢንከራንሳ ኩ ታይ ዋን ወሊት ቡ ኦፍ ኬሳ ቀባ ሃል መከና ዋን ወሊት ቡ ሄዱ ዋን ወሊት ቡ ኦፍ ኬሳ ቀባ ዋኒ ካኒ አቡቲኒ ማሪያቴሳን ኦቶንታይን ኦቶጀኑ ሜላላ ከምበሬን ገዳስ ባሰን ከምበረ ካኒስ ባሰን ኢላላ ኢሱማ ሰነ ዴቢሴ አመስ ፊዴ አስኬሰቲ የቹዳ ከኒ ረክፈ ጋፊን ኡመታ አኩማ Ana bara omtu injiru ya dhumu geeches la gaggabas ya ega gaafin ummata tokko security sector reform maal irratti wali galtanii baatan opinion kan akka nuti himan barbaadna ummatattis akka himan barbaadna maage agenda isaanii qabatanii dhaqanii achi keessatti irratti mari'atanii akka takka caalamaniiti moo olaantummaa harkaatiin immoo akkuma isaan jedhan kana gowwoomaniiti moo maalirra gaan namoonni tokko keessan nutti himanii security reformiin geggeeffameera amanameera itti amananii itti adeemaa jiru inumaayyuu bakka Saamoraa jeneraal Biraanuu Juullaa bakka buusuuf oduun jedhu jira hamiidha kun waan qabatamaa miti dhuguma tokko kana lammaffaa dhimmi siyaasaa maal ta'e achi keessatti akka waan gaariitti kan ilaalanii akka durii isanii paartii siyaasaa heera kabaje kan jedhu hin jiru paartii siyaasaa hundaa'e sana jechuun paartiilee siyaasaa biyya alaa jiran fakkeenyaaf karaa hidhannootiin illee hin qabsoofna jedhan
hin hammatamoo hin hammatu. Lammaffaa rakkoodhuma siyaasaa kana wajjiniin warri hidhaa jiranoo maali hireen isaanii gadhiifamu moo harka kandishinii tokko malee yookiin haala tokko malee haal duree tokko malee gadhiifamuu moo gadi hin dhiifamu. Rakkoon siyaasaa suni furmaata argatamoo hin argatu. Achirrattis gaafii barbaada. Sadaffaa rakkoon diinagdee sunoo akkamitti furamuu danda'a? Lammaan gooftaan keenya uummata erga jedheen booda dargaggoota hedduu hojiitti galchinaa jedhee qarshii biliyeena 10 ramadame jedhame odeeffame maal jedhame economic revolution jedhame qarshiin sun hin argamne qarshiin sunis hin kennamne sanarra kan ka'e kan implementiin ammas jira isa kana akka furmaata jechuu kunis rakkoo guddaa keessatti kan maal godhan kanaafi kana warri OPDO dhuguma ummata amanu gooftaan keenya ummata jedhanii akka dafanii ummataaf ibsan gaafan. Kanaan alaa ummatichi waan tarkaanfii fudhatuuf isatti gaafatamaa ummanni erga isaan ibsa kennaniin booda fakkeenyaaf guyyaa tokkoof ibsaa ibsuudhaan yookiin dhaamsuudhaan galgala sa'aa tokko hanga sa'aa 4 agasii ibsaa dhaamsuudhaan wanti isin jettan hunduu dukkananuu fi fuuldura keenyas nutti dukkaneesseera jedhee mormii isaa argisiisuu ni danda'a. Karaa barbaadeenis immoo istiraatejii isaa baasatee mormii inni qabu argisiisuu ni danda'a. Kanumaan jedhaan. Yaayyee hedduu galatoom Dr. Tafarii. Daawwattoota keenya illee hedduu galatoomadha. Mariin keenya kan har'aa kan Dr. Tafarii US America irraa Hussein Tura Finland akkasumas Xibabuu Simee US America irraa waliin taaneetiin gaggeessine asuma irratti goolabna. Waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isaniin jenna. Bara haaraa 2018 baga saniin dhaqqabe baga saniin ga'e saniin jenna. Hirmaattota marii kanarratti hirmaatan akkuma duraan dursee ibsee Dr. Tafarii Hussein Tura akkasuma Xibabuu Simee hedduu galatooma isaniin jenna. Qophii kan isanii sooressan Girmaa Guutamaa ogeessa teeknikaa Farhaan Abdulsalam waliin turre hedduu galatoomadha. Galatooma irra deebiin hora bulaa.